Harka fuunee abdiidha miiltotee kirraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina kutaan bitaanu akka yeroon isin bukkee goof immoo mallattoo notificationii tuquun dagatina jenna. Har'a kan wajjiniin ilaallu style tagidha. HTML taagota HTML keessaa style tokkodha. Akkamittiin akka fayyadamnudha. Haga ammaatti haala kamiin fayyadamaa dhufne style gochuudhaaf fakkeenyaaf headerii kana style gochuudhaaf asumatti style jennee color isa color inni fakkeenyaaf yellow haala kanaanii style gochaa dhufne jechuudha. Akkuma argitanii coloriin kana gara keellootti deebi'e jechuudha. Kun maal jedhama? Inline stylingidha. Kana kutaa darbee keessatti ilaallee jira. Waa'ee inline styling bal'inaan ilaallee turre. Har'a immoo kan wajjiniin ilaallu elementoota haala kanaan gochuurra haala kanaan gochuurra HTML taagii fayyadamne akkamiinitti style goona isa jedhudha. Elementoota akkas gochuudhaaf maal goona? Head party keessa dhufnee bakka kanatti maal jenna? Style jenna. Style akkuma jenneeni type isa text over CSS jenna. Kana booda bakka kanatti maal goona? Style gochuu jalqabna jechuudha. Style gochuu jalqabna yeroo jennu kanatti immoo wanti gaaffii isinitti ta'u tokko yoo jiraate fakkeenyaaf elementii kana keessattan fakkeenyaaf header tu keessatti dhufee style gochuun barbaade bakka kanatti style godhe colorii isa ta'u waan barbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf bakka itti godhu specifically beekaa jechuudha. Waan inni irratti xiyyeeffadhee jiru maalidha? Headerii ishee kanadha jechuudha. Header tu ishee jettu kana irrattidha jechuudha xiyyeeffannoon kun. Garuu as keessatti immoo akkamittiin inni gochuu danda'a jechuudha. Kun gaaffii isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffii kana fi formaat isaa maalidha? CSS selectoridha. CSS selectorii maalidha? Taagota HTML jiran itti fayyadamne style gochuu dandeenya. Kana malees immoo ID fi class wanti jedhamu jira. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee CSS selectoridha fi ID class waliin ni ilaalla. Amma garuu CSS selectorii keessaa fakkeenyaaf H1 warra ta'an style gochuu yoon barbaade bakka kanatti dhufee maalan jedha? H1 jedheen kana godheen bakka kanatti maal gochuun jalqabachuudhaani colorii gochuun jalqabaa jechuudha. Ammas keessatti fakkii style gochuun jalqabaa jechuudha. Fakkeenyaaf coloriin isaanii meeqa akka ta'u barbaade coloriin isaanii fakkeenyaaf red akka ta'u barbaade. Kana booda yeroon godhutti maal ta'a? Asii dhufee akkuma argitanii headerii hundumaa isaa irratti waan ta'e jechuudha. Apply ta'e jechuudha. Kun yeroo baay'ee haala kanaan fayyadamuun gaarummaa ni qabaata jechuun style keessatti haala kanaan fayyadamuun gaariidha. Iddoo hundumaatti akka repositorytti nu gargaara sababii ta'eef jechuudha. Al tokko garuu osoo kana fayyadamnu bakki nuun itti haala akkasii inline styling jedhanii fayyadamnutu jira. Fakkeenyaaf header tokkodha colorii isaa jijjiiruuf ammas jalqabuma irratti maal ta'e jira? Diimaa ta'e jira jechuun isa kanatu irratti xiyyeeffatee irratti hojjechaa jira jechuudha. Bakka kanatti amma colorii isaa jiruu fi colorii isaa immoo yellootti jijjiirra fakkeenya. Yelloo godhee maal gochuu nan danda'a? Override gochuu nan danda'a jechuudha akkuma argitan. Inline stylingiinis kanaafis baay'ee nu fayyada jechuudha. Amma hundumti isaa H1 H1 haa ta'u iyyuu malee hundumti isaa colorii diimaa akka inni qabaatu style keessatti define goone yookaan immoo specify ta'ee jira jechuudha. Warri contentiin yookaan immoo HTML taagii H1 kan ta'e hundumti isaa iyyuu maal ta'uu qaba? Red ta'uu qaba yookaan immoo diimaa ta'uu qaba jennee specify goone irras keessatti style taagii kana keessatti jechuudha. Kuni styling kun maalidha jechuudha? Amma taagii HTML dha jechuudha. Malee kan CSS miti. Kani CSS osoo hin taane kan HTML dha jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti nuun as keessatti specify goone kun as keessatti dhufee sababii dhiibbaa uumuu fi override gochuu yoo barbaanne inline stylingiidhaan maal gochuu dandeenya? Kallattii isaa sana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Alla kanaanis fayyadamuun fi dandeenya jechuudha. Amma akkuma as gubbaarratti argitan fakkeenyaaf paragraafii tokko qabna. Paragraafii kan biraa tokko itti dabaluudhaaf kanumani itti dabalan paragraph this is another paragraph jedha. Kun immoo paragraafii biraadha jechuudha. Paragraafii biraa kana amma gaas keessatti style gochuudhaaf immoo ishattaanu gochuudhaaf maalin jedha? Pin godha jechuudha. Taagii maaliin fayyadama? Taagii kani waaniin fayyadama jechuudha. Kan HTML fayyadameenini CSS selectoriin haala kanaan kan inni select godhu jechuudha. Fakkeenyaaf colorii isaa sammoo blue jedha.
biluu yeroon jedhutti maal ta'a jechuudha. Ammas irra paaraagiraafii lamaan sayyuu maal ta'e biluu ta'e jechuudha. An garuu paaraagiraafiin inni lammaffaa kun kalarii biraa yookaan immoo halluu biraa akka inni qabaatuun barbaade. Kanaaf iyyuu maal gochuu danda'a jechuudha. As dhufee override gochuu nan danda'a jechuudha. Bakka kanatti dhufee line stylingiidhaan kalarii isaa kana gara fakkeenyaaf kalarii biraatti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Kalariin itti jijjiiru fakkeenyaaf greenii ta'uu danda'a. Waan barbaadetti jijjiiruu nan danda'a jechuudha haala kanaan. Kanaaf iyyuu amma yeroon refresh godhutti kalariin sana maal ta'e jijjiirama jechuudha akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Kanaaf iyyuu CSS HTML taagii fayyadamnee staayilii gochuus ni dandeenya jechuudha. Kana malees immoo akkuma amma argitan kanatti externally kun amma internally dha page ma sana irratti wanti nuuni style gochaa jirru hojjetaa jira jechuudha. Garuu maal gochuus ni dandeenya externalis gochuu dandeenya. Externally erga style wone booddee maal gona gara page keenya kanaatti linkii gochuus ni dandeenya. Isas kutaa biraa keessatti ni ilaalla jechuudha. Kana fakkaata waa'ee style taagii haala kanaan bal'inaan ilaalleerra. Kutaa itti aanu wal argina irra deebiin kun Miltoo Teekii chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.